Dhibee dipireeshiniif yookaan dhibee gaddabbuutiif wal'aansa gochuu koo dura baay'inaa fi hammeenya mallattoolee dhibee kanaa akkasumas dhiibbaanni jireenya namichaarraan ga'e irratti hundaa'uudhaan dhibee kana sadarkaa sadiitti qooduutu narra jiraata. Sadarkaan inni jalqabaa dhibee dipireeshin salphaa yookaan maayild kan jedhamu yeroo ta'u, namni sadarkaa kanaan dhibamaa jiru, dararamaa jiru mallattoolee dhibee dipireeshin 9 jiran keessaa 5 yoo xinnaate ni qabaata. 5 kun dhibee dipireeshiniin daagnoos gochuuf lakkoofsa xiqqaa nuyi mallattoolee dhibee dipireeshin keessaa barbaannudha. Namni kun keessa isaa duwwummaadhaan, fedhiin nyaataa isaa jeeqamuun, yeroo tokko darbee hirribi isaa jeeqamuun haa jiraatu malee dhiibbaan dhibee dipireeshin, dhibee gaddabbuu guutummaan irraan mul'atu. Namni alaalatti namicha kana ilaalu dhibee dipireeshin qabaachuu isaa irraan beeku. Hariiroon hawaasummaa isaa, hojjetatee buluun isaa, ga'umsi isaa baay'een haala ifa ta'een hin miidhamne. Sababni dhiibbaan dipireeshin nama kanarratti haalaan mul'achuu dhiiseef dhibeen dipireeshin yookaan gaddabbuu kun isa miidhaa waan hin jirreef otoo hin ta'in hojii isaarra yeroo dheeraa turuudhaan, lafa xiyyeeffannoon isa rakkisutti yaadannoo qabachuudhaan kan dur godhu caalaa carraaqaa waan jiruuf, tattaafataa waan jiruuf dhiibbaan dhibee kanaa haalaan irratti mul'atu. Inni lammaffaan dhibee dipireeshin sadarkaa giddu galeessaa yookaan moodereet isa jennuun ta'a. Namni dhibee kanaan dararamaa jiru baay'inni mallattoolee dhibee kanaa fi hammeenyi isaanii kan sadarkaa tokkoffaa yookaan kan maayilli ta'erra daran baay'atanii hammaataniiti kan mul'atan. Yeroo kana kan hariiroon hawaasummaa, hojjetatee buluun namichaa, ga'umsi hojii isaatii miidhamuun kan haalaan mul'achuu jalqabu. Namni itti siqu, namni kun hariiroo hawaasummaa isaatti booddeetti jechaa jiraachuu isaa, dandeettiin hojjetatee buluu isaa, oomishtummaan isaa, piroodaaktiviitiin isaa hir'achaa dhufuu ni beeka. Inni sadaffaan dhibee dipireeshin hammaataa cimaa yookaan siiviyeersa jennuun ta'a. Namni sadarkaa kanaan miidhamaa jiru mallattoon dhibee dipireeshin hundi isaanii kan irratti wal ga'an hammeenya jabaadhaan kan irraa mul'atan yeroo ta'u, dhiibbaan dhibee dipireeshin gola jireenya isaa mara kan seenee fi komplikeeshiniin dipireeshin kan akka saayikoosis, kaataatooniyaa sadarkaa dhibeen dipireeshinii kun isarra ga'e mallattoolee agarsiisanidha. Namni kun xiyyeeffannoo dhabuu hamaadhaan, anniisaa dhabuu hamaadhaan, jireenyatti abdii kutachuu hamaa, of miidhuu barbaaduu fi yaalii isaa hamaatu irraa mul'ata. Egaa dhibee dipireeshin kana sadarkaa sadiitti qoodee ilaaluun koo yaala kamiin nama kanaaf akkam filadhu, haala kamiin keessatti nama kana yaaluun akka narra jiraatu, yeroo hagamiitiif akkamittiin nama kana qabuun akka narra jiraatu murteessuu keessatti gahee guddaa naaf taphatu. Ani Dr. Daawitii Hakiima Yaala Sammuu, warri waa'ee fayyaa sammuu mari'achuu jaallattan Meelbaa Saayikdiin jooyin godhaa.